allaqati jiramuun danda'a. Keessaa murataa jettanillee PayPalin karaa hundaan kaashaappii qaba zeelii jira wanni hundi jira waan dandeettaniin OMN tumsitanii walumaan haa tumsinu amma nutuyyuu 30-40 keessa geenne irra waggaa 2-3 yoo wannoo taaf jenne san booda gara dullumaatti deemne jireenyi dhuunfaa kennetuyyuu keessaa faa nu baasuun malaa yookiin akka warra kaawwatu. Sana booda viidiyoo jira. Video ra eksi baleste save gota. Right. Akkuma zoomii jira akkuma zoomii waan beekan. Haadha nu asirratti sin argu warran yeroo kaan dugda duubaan argu warran hin beeknes sin argu kootti hedduun gammadaa kan biraa miidiyaan OMN kuni miidiyaa qeerrooti sababa malee miti. Yeroo OMN deeggarsa barbaadetti daftanii dhuftanii waan akkasii qopheessitanii kaka'umsa keessaniin siraajii sabaa wajjiniin walii ta'uudhanii anaayyuu akka keessummaa gootanii waan sirratti na affeertaniif hedduu galatooma. Kan maxxansuudhaan namoonni keenya inni guddaanis inni xiqqaanis iddoo jiru hundumatti kan biyya keessaas kan biyya alaattis akkuma keessan kana kaka'umsa mataa isaaniitiin miidiyaa keenya kana deeggarra jedhanii ka'anii hanqina maallaqaa amma nuquunname kana furuudhaa fi hundumtuu gama isaatiin akka irratti qabsaa'u abdii guddaan qaba. Waa tokko narra kakkaa'aa jiru akkam bareeda. Egaa hedduu galatoomaan jechuun barbaada warra nama as keessatti sin argu. Yeroo baay'ee TikTokii kana waanuma adda addaaf itti fayyadamu yeroo kaan qoosaa adda addaa yeroo immoo hin taanes yeroo tokko arrabsoon itti fayyadamu har'a nan argaa waa hedduuf uummata keessan gargaaruudhaaf itti fayyadamtu ilmaan Oromoo qeerroowwan Oromoo waan gaarii akkanaatiin akkasumatti miidiyaa kana TikTokii kanatti fayyadamu itti jabeessaan siniin jedhaa galata guddaa argadhaa. Ammas OMN miidiyaa qeerrooti yeroo jennu sababa malee miti. Qabsoon qeerroodhaan qeerrootu hoogganee nuti hundumtuu qeerroodhaa jechuudha. Sinfaana kan jirru warri gurguddaanis warri dulloomes. Kanaafi qabsoo kana dura sirna jijjiiruudhaaf keessatti shoora guddaa taphate. Qeerroodha kan dhiiga gad dhangalaasee lafee ofii cabsee kan jijjiirama sana fidee amma barbaadame ta'ullee baatu sana keessatti egaa afaan qeerroo ta'uudhaan sagalee qeerroo ta'uudhaan Oromoo biyya keessa biyya alaa Oromoo bahaaf dhihaa Harargee amma Wallaggaatti Walloo amma Booranaatti kan walitti fidaa ture sagalee wal dhageessaa ture OMN egaa kanaafi saasa booda ani waamicha jalqaba boordin OMN godhe sana hawaachuudhaan kan nu waamanii warra Ameerikaa keessatti Denver, Colorado yeroo ammaa kana achan jira yeroo gabaabaa booda achittis fundraisingii goona egaa iddoo biraattis magaalaaleen adda addaa steetii adda addaa Awurooppaa akkasumas Awustiraaliyaa fi keessattuu immoo Middle East kan lafee dugugguruu OMN taatanii turtan iddoo jirtanitti koree atattamaa dhaabuudhaan hawaasa walii galuudhaan hooggantoonni hawaasaas akkasumas local chapter yookiin koreen tumsa OMN qophii adda addaa qopheessuudhaan OMN sadarkaan irratti jiru mari'achuu akkasumas immoo dafanii qaqqabuudhaan naa qaqqabaasaniin jedhee jira. Daftanii akka qaqqabdan iddoo hundumaatti waamicha sinii godhaa nun eegina lafa jirtan hundumatti dhimma OMN immoo kan uummata bal'aa Oromooti. Iddoo jirtanitti irratti mari'adhaa akkuma dargaggoota kana sinis qophii adda addaa qopheessatii galii nu maddisiisan jedha. Irra deebi'een dargaggoota kana galateeffachuu barbaada qeerroo fi qarree Oromoo. Egaa asirratti gargaaruudhaaf OMN gargaaruudhaaf karaa nuti qabnu tokko GoFundMeedha. Tarii asirratti barreessuun hin danda'ama ta'ee ani beeku siraajii gama kanaan siraajii fi gaazexeessitoonni biroo dhufanii isaan wajjiniin sirriitti mari'achuu dandeessu. GoFundMeen kun Facebook OMN jala jira.
akkasumas feesbuukii hunda keenyaa kan gaazexeessitoota kan koo dabalatee hin jira deeggartoonni OMN jaalattoonni OMN hedduu sheerii godhanii waan jiruuf GoFundMe ammaa oppiniidha yookiin banaadha achitti hidhattanii gargaaruu hin dandeessu gama biraatiin immoo PayPalin akka sinnatti himtanitti warra as keessa jirtanii PayPalin iddoo siniifis mijataadha PayPalin kun immoo iddoo barbaadan jirtanii addunyaa kam keessa iyyuu taatanii OMN deeggaruu dandeessu credit card yookiin debit card warri qabdanii kanaafi gama sanaan PayPalidhaani deeggarsa kennuu dandeessu deeggarsa PayPalini waan biraas itti fayyadamna gara boodaan sinii ibsa gama biraatiin warri Amerikaa jirtan egaa akkanatti fakkaatutti Amerikaa kana keessatti namoota hedduutu ijoollee kana dargaggoota kana yeroo isaan waa hedduu dhiyeessan itti gammadaa ooltu dhaggeeffataa ooltu har'as waamicha sinii godhaa jiru kanaaf gara kaashaappitiin warra Amerikaatiif kaashaappiin baay'ee salphaadha Amerikaa duwwaaf hojjeta kaashaappi sinillee kanum promotii nuu godha warra Amerikaa kaashaappiidha kaashaappiin sun akkamitti ta'a kan jedhu siraajitti ergeera siraajii gara screen irratti yoo baafteef gaariidha gama biraatiin zeeliin gara akkaawuntii OMN itti deema zeelii sanas yeroo namoota barbaachisaa taatanii keessan yoo nu quunnamtan yookiin jara kana yoo quunnamtanii zeelii sana attamitti itti fayyadamtu akkamitti kennuu dandeessu kan jedhu sinitti himnaa jechuudha kanaafi gama sanaan ammas Siraaj Sabaayif kaashi zeelii akkamitti akka itti fayyadaman nambarri itti fayyadamnu isa bira jira screenii kana irratti baasuudhaaf ammaaf hin dandeenyu garuu sunis akka jirudha egaa gama kanaan yoo deeggartanii ijoollee kanaaf waamicha isaaniitiif dargaggoo kana qeerroof qarree keenya har'aatiif egaa waamicha isaaniitii jalaa owwaachuun genereeshinii itti aanuuf owwaachuudha miidiyaa genereeshinii yookiin dhaloota dhufu kan itti boonu dhaleen dhufu OMN support gochuudha yookiin gargaaruudha jechuudha OMN maal akka ta'e Oromootti himuuni tarii haadha maal gochuusa jedhu sana agarsiisa gama biraatiin asuma warri tiktokerii keenyas wanti promote nu gootanii YouTube keenya YouTube sababa adda addaatiif Facebook irratti turre ummanni keenya easily akka information argatuuf Facebook irra turre Facebook idhaan nu beeka namni baay'een Facebook idhaan achirra turuuni mataa isaatiin dhiibbaan nurratti godhameera gara Facebook itiin audience nuti qabnu sana yoo argitan gadi kan siqee fi sababa dhiibbaan nurratti godhamaa jiruu fi notification dhorkuu suggestion dhorkuun hin jira kanaaf gara YouTube itti shift goone YouTube itti immoo yeroo shift goonu namoonni keenya achi dhaqanii subscribe gochuudhaani subscription keenya miiliyoonii tokko galchuudha fi $1 jirra akkuma ijoollee OMN irraa gaazexeessota irraa dhageessanii sinis warri as keessa jirtan dargaggoonni keenya kan $1 nu gootan keessaa tokko amma waggaan haaraa ga'utti subscribe namoota godhan OMN miiliyoonii tokko galchuudha kanarratti akka nu duultanii warra ammas keessaa na dhaggeeffattanii yookiin ijoollee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu amma dhaqaatii YouTube OMN subscribe godha subscribe gochuudhaaf immoo email duwwaas hin barbaachisa waa ittiin kaffalamu free akkanumaan dhattanii nu gargaaruu dandeessu baay'een keessan miidiyaa alagaa bira dhattanii yeroo mataan simboo waafatu nan arga achittis qe'ee alagaa tolchuu qe'ee alagaa gabbisu warra mataa simboo waafachiisu warra biyyan qabdan jedhee warra mataa simmuru kana dhiiftanii gara kanatti akka nu duultaniin sin gaafadha miiliyoonii tokko galchuudha miiliyoonii sana nu galchaa kan biraa subscribes yeroo gootan maddiitti asinaa qabadha join wanti jettu tokko jira join wanti tokko kan jettu YouTube keenya irra jira join sana yoo click gootan miseensa taatu miseensa kan taatan immoo $2 $8 yookiin $20 kanan caalu $2 kaastuu jechaadha first level jedha inni lammaffaa VIP dha very important person sadaffaan immoo VVIP kan jedhutu jira kanaafi kam keessaa sin filattu
Isa jalqabaa yoo ta'e doolaarii 2. Inni lammaffaan gara doolaarii 8 waan caalu natti hin fakkaatu. Waa xixiqqoo wayiiti. Garuu sun walitti dhuftee OMN ni gargaarti. Miseensa yoo taatanii ji'a ji'aanii ammas nuu kennitani. Gara biraatiinis immoo waan YouTube'n feduu hin beekamu. Kanaafi achirratti illee miseensa nu ta'aadha. Kana biraanii walumaa galatti waa'ee miseensummaa yeroon kaasee jedhu OMN waggaa waggaadhaan fundraisingii adeemsaa ture waggaa kurnan darbetti egaa waan hunduu yeroo yerootti hin jijjiirama yeroo hunduma fuuldura dhufnee maallaqa nuu kennaa kana godhaa jennee ammas hin cinqinu kan nuti barbaannuuf kanis nutis gaazexeessitoonnis warri bulchitootasis hojjaa keenya irratti xiyyeeffannu yoo miseensa nuu taatan qofaadha. Miseensa nuu taatanii miseensummaa kanatti dirqamatti yeroo tokko amma 1,000 gaafannaa 500 fundraisingitti namatti ulfaachuu danda'a. Kaan sana caala kennullee kan barbaadu jira. Garuu Oromoon baay'ina keenya kana itti fayyadamuu danda'utu nurra jiraata. Baay'inni Oromoo yoo Oromoodhaaf bu'aan buufne ta'e baay'inuma akkanumaan lakkoofsa ta'ee tafa. Kanaafi Oromoon yoo xiqqaate kan biyya alaa jiru 20,000 50,000 miseensa doolaarii 5 kanarratti kaampeenii gochuudhaaf yookiin duula banuudhaaf membership drive kan jedhamu godhuudhaaf qophaa'aa jirra. Oromoon biyya alaa jiruus eessuma haa jiraatu doolaarii 5 yookiin immoo doolaarii 10 yoo ji'atti nuu kenne ammana sinin miitu OMN immoo hojjaasaa itti fufaa olii gad deemnes namas hin kadhannu sinis hin cinqinu kanaaf doolaarii 5 kaaftanii miseensa nu ta'a warras keessatti nu dhaggeeffattanarraa dhaggeeffattanii lafan buusina hojiitti nu hiika gara kanaan miseensa nu ta'a jechuun barbaada jarana egaa ammam akkas nama haasofsiiftan hin beeku yeroo baay'ee gabaabsitanii haasaa daqiiqaa 5-6-7 namaan jettu ani dirree keessan baay'ee fudhadhe natti fakkaata dhumarratti kan hin jedhu uummanni Oromoo biyya alaa jirtanis biyya keessa jirtanis walumaa galatti OMN'if birmachuu kan dandeenyu dhaabteenyee hidhii xuuxuu yookiin immoo OMN hin deeggarraa OMN ijaaf gurra keenya ta'u jechuu otoo hin taane practical taanu baay'ina keenyatti haa fayyadamnu yoo OMN deeggaruu baanne yoo OMN qilleensa irraa bade waggaa kurnan har'aa kana Jawaar Mahammadii qilleensa Oromiyaa bilisoomsine kan lafaatti darbina kan jedhu suni qilleensi Oromoo deebi'ee gabrooma yoo deebi'ee immoo gabroome maal akka ta'e sunu hin beektu. Doolaara xiqqoo ta'uu isiitii miti wanti isin hubatuu qabdan biyya Arabaas teessanii waan san gochuu dandeessan akkaataan isin itti gochuu dandeessan PayPalii jooyinii san keessatti jalqaba irratti iimeela qabaatuu qabdanii iimeela erga qabaattanii kaardii moobaayilii guutattan maaliif namoonni biyya Arabaa kun baankiitiin fayyadamuun beeytanii sababa riifiyuujii ta'eef baankii fayyadamuun tulfaata namoonni baankii hin fayyadamne moobaayila keessan irratti kaardii yookaan rasiida isa jedhamu kana guutattanii rasiida yoo xiqqaate birrii 20-30 waan hin caalleen guutattan yeroo guutattan achiin jooyin yoo gootan iimeeli isin gaafatannu iimeela keessan isa irratti kiliik gootanii paaswoordii itti nayitan jooyin gootanii jirtanii achi jooyiniin suni OMN'ifis galiitaa baariyaalii yuutuubiitti sirriitti ol kaasaa inni birammo linkiiwwan goofandii maal isaan jedhan san osoo linkii profaayilii keetii jala keette maaliif jennaan bakka kanatti koomentii irratti barreessuun baay'ee waan ulfaatuuf profaayilii mubaarak jala goofandiin osoo linkiin isaa kaa'ame jechuudha bakka weebsaayitii san jalatti kanuma isiniif jedha sagantatti aaceen kallattiidha yeroonis deemee jira waan ta'eef. Qabatanii sunuu sadarkaa amma gahee kana gahuun dhugaa dubbatuu fi still now sabni keenya hagam akka ilaalcha gadi bu'aa miidiyaa qabuu fi akka hin hubatin agarsiisa. Osoo ilaalcha miidiyaaf ilaalcha gaarii miidiyaan yeroo ammaa kana maal akka inni ta'e osoo hubatee namni reefu akka mareefu isaa qifasiliin jala tursan ufiidhaanii dhaqanii ulaa OMN hanka ka'anii maal isinii haa goonu maal isin barbaachisa maal isinii haa qarqaarru jechuun ni qabanii ture. Inni ammoo hedduu garaana nyaate OMN irraa wanti hedduu garaana nyaate tokko ofa dubbadhee sagantatti seena. Yeroo ammaa kana miidiyaaleen garaagaraa ka biyya keessa jiran ka biyyoota alaa jiran gariin warri miidiyaa garaaf jiraatu osoo ta'e miidiyaan kun har'aa hulaa mootummaa dhaqee hanga akka harka banee simata mootummaanis propagaandaa isaanii qofa adeemsisuufii ture. Miidiyaan kun miidiyaa uummataa ta'uusaa ammoo ragaa isaa osoo kallattii hedduu maallaqa ittiin argamu osoo miidiyaa barbaarii taatee kallattii maallaqa ittiin argatan hedduun osoo jiru isaan garuu kallattii kana hunda cinaatti dhiisanii nuti miidiyaa sabaati
maalillee haa ta'u maal saba keenya kadhanna jedhanii uummata Oromoo qeerroo fi qarree akka anaa fi isiniititti uummata sooshaal miidiyaa kanatti dhufanii rakkoo keessan rakkoo ofii isinitti himatan jechuudha. Kun ammoo garaa isin nyaatuu danda'uudha qaba. Miidiyaan carraa bal'aa qabu. Maallaqa miiliyoonaan mootummaan fandi godhuu hin danda'a osoo isaan kan isa waliin hojjetan taa'eeti. Isaan garuu dhugaa sabaa hojjanna waan jedhaniif kallattii hundaan galii ittiin argatuu danda'an dhiisanii uummatatu gadi dhaabee uummatatu eega jedhanii uummatatti dhufan. Kun qofti garaa isin haa nyaatu ilmaan Oromoo miidiyaa kan akka nu gammachiistan warri waa qabdan kallattii giiftiitiin illee OMN hin gattuqanii akka kennitan isiniin jedha galatoomaa goolabee jira. Madura beellama torbaan har'aa seenneef dhufe malee hin dhufu tureeyyuu dhugumatti ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo warra jala jirtan hundi keessan piliis namni Oromoo abdate saalfatu akka nu saalfachiifne abdii qabna. Mubaarak viidiyoo banadhu nama dhuunfatu. Jettan immoo kun OMN argaadhu kan jiraati walla jiratti gadhiifamu hundi kan jiraati. Waan jedhu qabu. Qabu OMN'ti. Namni baay'een reefi waan bal'aa kaastanii jirtan waa'ee OMN'ti wal qabatee sadarkaa miidiyaatti sadarkaa sabaatti miidiyaan baay'ee nu barbaachisa. Faallaa kennaa yookaan ammoo namoonni gareen faallaa Oromoo jiru miidiyaa 40-50-60 sochoosu jira. Oromoon miidiyaa 3-4 kan caallee qaba. Isaan keessaa guddaan OMN waggoota kurnan darban ammoo uummata Oromootiif jaagurra ta'ee sagalee ta'ee akka qabsaa'atillee akka falmaa mirga namoomaattillee hojii bal'aa hojjetee jira. Erga biyyatti galee boodas dhiibamee kan inni biyyaa ba'eef sababa sagalee uummataa ta'aafii ture sababa ajandaa mootummaa tarkaanfachiisuu dhabee ajandaa uummataa tarkaanfachiiseef qofa kan inni biyyaa baafame. Yeroo biyyatti galu qabeenya isaa guutuu qabateeti kan inni biyyatti galee wayita biyyaa bu'aa mootu qabeenya isaa guutuu saamamee mootummaan irraa guree kan baankii jiru kan istiidiyoo jiru qabeenya socho'aa fi dhaabbataa guutuu mootummaan harkaa qabateeti kan inni gara biyya alaatti ba'ee akkasuu ta'ee garuu guyyaa takka OMN qilleensa irraa bu'ee hin beeku. Badeellee hin beeku. Sagalee isaas ta'uu dhiisee hin beeku. Sababbiin isaa OMN uummataan dhalatee uummataaf hojjeta uummataan jiraata uummataaf illee kan inni hojjetu jechuudha.